Ajaa'iba guyyuma guyyaa waan haaraa dhageenya waboon giddu galeessaa jaarsanyii nagaasatiin hoogganamu dhiyeenya mootummaa naannoo Oromiyaatti harka kennatee kan gale waraana 800 kan ta'u namoota 135 Shaashamanneetti hidhamanii akka jiran obbo Jireenyaa Guddataa ifoomsanii jiran jechuudha bal'inaan isinitti hima. Kanumaan wal qabatee hayyu duree ABO obbo Daawit Ibsaa ganama galgala Makalaakayaa waliin haasaa jechuun himatamee jira. Kanallee bal'inaan isiniin gaa dhimmoota tibbana KFO fi ABO walgahii irratti ta'aa turan hundumaayyuu waboon fudhatama hin qabu jedhee jira. Dhuma irratti ABO fi KFO'n himata obbo Jireenyaa Guddataa mootummaatu walgahii kana qindeesseef jedhe kana mormanii jiran jechuudha. Akkasumallee jaarmiyaan waldaa Macaa fi Tuulamaa kan hoogganan obbo Dirribee Damissee walgahiin kun qaama mootummaati adeemsifame yaada jedhu mormanii jiran jechuudha. Bal'inaan isiniin gaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share godhaa yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodaa. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanneen hanga ammatti hangafoota isin biraan geenya kana bal'inaan akka itti aanutti ni dhageessu jechuudha. Jalqaba irratti hayyu duree ABO obbo Daawit Ibsaa ganamaa fi galgala Makalaakayaa waliin haasaa jechuun waboon himatee jira jechuudha. Daawwattoota keenya hayyu duree ABO Daawit Ibsaa eenyutu himate akkasumallee maaliin himatame kan jedhu bal'inaan isinitti hima jechuudha. Akkuma beekamu dhimmoota tibbana marii ABO fi KFO gidduutti adeemsifame hordofeeti jechuudha kan himate jechuudha. Kan himatellee gorsaa olaanaa waboo kan ta'an jechuudha obbo Jireenyaa Guddataati jechuudha. Daawwattoota keenya kan hayyu duree kana himatan jechuudha. Maaliif akka himatanillee jechuudha yaada isaanii Kuush Miidiyaa Neetworkii irratti kennatanii turan jechuudha. Gorsaan ajajaan olaanaa waboo obbo Jireenyaa Guddataa jechuudha. Mootummaan dhimmicha akka qindeessetti kan isaan kaasanii dubbatan jechuudha. Walgahii ABO fi KFO'n Finfinneetti guraandhala 19 irraa kaasee hamma guraandhala 23tti walgahii ta'anii mootummaa ce'umsaati jedhanii akkasumallee qabxii adda addaa irratti waliigalanii walgahii isaanii xumuranii kan kana hordofee jechuudha. Ajajaan akkasumallee gorsaan olaanaan waboo kuni obbo Jireenyaa Guddataa qeeqee jira jechuudha. Himannallee irratti waan dhiyeessellee ni fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo obbo Jireenyaan qaama wallole gidduutti qaamni araaraaf ta'u qaama hin barbaachifne ta'uu qaba jechuunis ibsee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo araarri bu'uu tahellee jechuudha qaama wallola gidduu qaama kana lamaanii gidduutti waan tokkollee hin qabne kan jara isaaniilleef waan dubbanne gama kanallee waan dubbanne waan dhugaa jirtu qofa gidduu kanatti kan dubbatu ta'uu qaba jechuunis dubbatee jira jechuudha. Daawwattoota keenya itti dabaluun jechuudha akka gorsaa olaanaa ABO waboo obbo Jireenyaa Guddataa jedhutti jechuudha mootummaan qabsaa'ota gidduutti jeequmsa uumuuf hojjetaa jira jechuunis dubbatee jira jechuudha. Kanaas wayita ibsa mootummaan keessoo keenyatti walitti bu'iinsa uumuu barbaadu jechuunis dubbatee jira jechuudha. Araara amma adeemaa jiru kana mootummaan akka jaarsatti of dhiyeesse kan jedhan namni siyaasaa kun haalli kun ammoo miidhaa akka qabu ummataaf caasaa keenya ibsuu barbaachisaadha jedhee jira jechuudha. Namni kun jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanumaan wal qabatee dhimmoota mariin ABO fi KFO maaliif isin biratti fudhatama dhabe isinisoo marii mootummaa waliin taasistanii turtaniitu kan jedhu gaafiin dhiyaateefii ture jechuudha. Ajajaa waboo kanaaf jechuudha deebiin isaa akkas ture jechuudha. Nuti wayita mariif Zanzabir deemne hunda isiniif himneera jedhee deebii deebisee ture jechuudha. Isaan garuu dhoksaadhaan marii geggeessan jechuun dubbatee jira jechuudha. Obbo Jireenyaa Guddataa jechuudha. Shirri guddaan asirratti jechuudha. Akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo waboon gaafa qaamni sadaffaan isaanii fi mootummaa gidduu
seenee araaraaf deeman jechuudha. Dubbii kanaaf gaafa deeman waan hundaa'u gama miidiyaaniitis gama kamiinuu gama hawaasummaatiinis jechuudha hulaa isaanii banaa godhanii turan waan irratti mari'atuu qaban kamiyyuu jechuudha waan Oromoof Oromiyaaf ta'u hunduma hawaasa waliin mari'atanii akkasumallee hayyoota Oromoo waliin mari'atanii jechuudha irratti walii galanii gara marii sanitti deeman jechuudha. Garuu ABO fi KFO marii dhiyeenya godhan kana hulaa ofii cufatanii jechuudha waan kana godhanii waan san godhanii kan hin beekne kan hawaasan hin mari'atiin akkasumallee hayyoota Oromoo kan irratti hin hirmaachisin jechuudha ufuma isaaniitti hanga barbaadanii wal waamanii godhanii deebi'anii immoo hayyoota Oromoo gamaa gamanaa irratti hirmaatanii jedhan. Kanarratti Profeesar Maraaraa Guddinaatu waan tokko akka quba hin qabne dubbatamaa jira. Barreeffama kana dura jechuudha gama ajajaa ol'aanaa jireenya guddataatiin poostii ta'e yoo dubbistanii argitan jechuudha adda baafattu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo as keessatti illee gara boodarratti kan isiniif eeru ta'a jechuudha. Kanaafuu wannumti yeroo hundaayyuu hulaa cufatanii godhan waan Oromoof Oromiyaalleef hin taane ta'u hawaasni beekuu qaba jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akka obbo Jireenyaan jedhanitti mariif Tanzaaniyaa deemuu dursanii jechuudha gama wabootiin batteetti akka himamee eeruu wayita sanaa dhimma deemuuf itti himnee wal quba qabna jennee wal quba qabaanna jenneeti itti adeemne jechuunis dubbatee ture jechuudha. Daawwattoota keenya akka waliin mari'atanii turan jechuudha ifaan ifatti eeranii jiran jechuudha. Inni kun garuu dhokatee taa'ee jedhu hincitiidhaan taa'amee kan jedhan namni kun kan shakkii akka itti uumee himanii jiran jechuudha. Dhoksaan marii geggeessuu yaalanii booda gaafa hiccitiin bahu ammoo bakka jijjiirrachuu dhufe jedhanii dubbatanii jiran jechuudha. Dhimma namootni kun gameeyyii siyaasatti jedhamanii irratti jechuudha deebii laatanii jiran jechuudha. Siyaasa keessatti waggaa 50 turuun gaariidha jedhee obbo Jireenyaan ta'us waan waggaa 50 duraaf har'a tokko miti jedhee dubbatee jira jechuudha. Wanni waggaa 50 duraatii fi wanni har'a tokko miti yookaan waggaa 50 booda tokko miti jechuun dubbatee jira jechuudha. Obbo Jireenyaa guddataati waan waggaa 50 dura kasaaran akka tures dubbatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf wanti har'a mootummaa ce'umsatti maalii Oromiyaa waan adda addaa dhiyoon tana KFO fi ABO'n bocolan kun hundumtu jechuudha waan waggaa 50 dura kasaaran jedheeti dubbatee jira jechuudha. Namni kuni waanuma dhugaati jechuudha. Asitti obbo Jireenyaan laalaa bara 1991 yaadachiisuu isaati jechuudha. Bara sanaa Oromoon waraana gahaa osoo qabu ummata dammaqsee qabsootti galchuu osoo qabu jechuudha. Humna bicuu taate yookaan humna xiqqoo taate jechuudha. Dhibamee waggaa 27 rakkoon akka ture dubbatee jira jechuudha. Kuni waan namni hundinuu beeku jechuudha. Dhimma waraanaaf humna tikaa waliin walgahii taasisan jedhamu kana irratti jechuudha. Gama KFO irraa Profeesar Maraaraa Guddina walgahii sana keessa hin turre dhageessanii gaarreeffan isiniin jedhu jechuudha. Dhimma kana irratti jechuudha Habtaamuun gama KFO irraa Profeesar Maraaraa Guddinaa jechuudha walgahii sana irra akka hin turini ifaan ifatti dubbatanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo ragaa qabatamaa waliin jechuudha kuni gaafii gaafataniif jechuudha deebii kan laatan obbo Jireenyaan Profeesar boodarra itti affeeraman waan kana kan gangalchaa ture obbo Daawit Ibsaati jedhee dubbatee ture jechuudha. Akkuma beekamu akkuma reefu isiniin jedhee ture jechuudha. Profeesar Maraaraa Guddinaa walgahii kana irraa quba hin qabu garuu eega hincittiin jalaa baate boodan jechuudha isallee irratti affeeranii akka hawaasni hin dheekkamneef jechuudha isallee irratti affeeranii turanii jedhaa jira jechuudha. Waan kana kan lafarra gangalchaa ture olii gadi bordoda bukeessaa ture hayyu duree ABO Daawit Ibsaati jechuun qeeqee jira jechuudha. Daawwattoota keenya itti dabaluun ammallee ganama galgala makalaakayaa waliin haasayaa jira ragaa itti qabna jedhee jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati daawwattoota keenya akkuma reef mata duree irratti isiniif tuquuf yaale jechuudha. Hayyu dureen Daawit Ibsaa jechuudha nama yeroo dheeralleef qabsoo Oromoo keessa ture garuu bu'aa takka waan dhufellee waan argine dhiiga ilmaan Oromoof dhuguu yoo ta'e malee jechuudha. Akkuma beekamu kana dura waraana qabu hundaa'uu jechuudha gara mootummaa galchee fixee jira jechuudha. Har'ammoo karaa nagaatiin hin qabsaa duraan osoo jedhu har'ammoo deebee waboon hedduu kiyya
biyya Oromiyaa keessatti naaf haa ta'u jechuullee waan hin malle wanni inni achirratti dubbate suni akkasumallee shira waggaa 50 xaxaa turan yookaan itti kasaaraa turan har'allee deebanii uummata Oromootii fi waboo irratti fe'uu barbaadan jechuudha. Kun immoo gaafa jalaa saaxilamu jechuudha. Hayyoota Oromoo akka waan irratti affeeranitti kaasanii dubbatuuni waan gaarii miti jechuudha. Waan seenaa namallee balleessu jechuudha. Daawwattoota keenya waan maqallee nama balleessu jechuudha. Profeesar Maraaraa Guddinaa of dura qabuun waan barbaachiseef qaba jechuunis dubbate jechuudha. Fakkeenyaaf Profeesar Maraaraa Guddaa waan kana keessatti wanti dabalaniif obbo Jireenyaan akka dubbataa jiranitti jechuudha. Finfinnee keessatti waan adeemaa jiru kana hundumaa Profeesar Maraaraa Guddinaa quba hin qabu jedhee jira jechuudha. Dhimma biraa marii kanaan ifa ba'ee ijoollee sanyii Nagaasaa fudhatee galee namni 135 Shaashamannee mana hidhaa keessatti ugguramanii jiran kan jedhan obbo Jireenyaa Guddata. Akkasumallee loltoonni lolatti bobbaasanii kan ajjeefaman kaan ammoo booji'amaniiru jechuunis dubbatee jira jechuudha. Obbo Jireenyaa Guddataa jechuudha. Isaan marii adeemsisan keessaa qaamni waraana keessaa harka naqachuu akka jirus dubbatee jira jechuudha. Obbo Jireenyaan Profeesar Maraaraa ta'uu yoo baatellee kanneen waboon harka koo jira nan galcha jedhan akka jiran himanii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni walgahii kanarratti hirmaatan jechuudha. Waboon harka kiyya jira naatu galcha anarratti dhiisa waa waboon irratti dhiisa kan jedhee achirratti jechuudha. Kijibaa turillee akka jiru eeramee jira jechuudha. Waboon harka eenyutu hin jiru. Waboon kan jiru harka Oromoo fi Oromiyaa qofa jechuudha. Paartii kamiyyuu jalatti hin bulu. Paartii uf dandahee jiraatu biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Bilisummaa mataa ofii gonfatee kan jiru waboo qofa jechuudha. Hin jiru kan biraa jechuudha. Waan kaafaa'oo abaa'oo maalii jedhan kun hundinuu jechuudha. Mootummaa jalatti warra gabroomee bulu malee warra waan tokko ibsa mataa ofii baasee hojiirra oolchuu hin dandeenyedha jechuudha. Gabaabdumatti qaamni tokkoyyuu amma booda waboo kanan galcha jedhu qaama uf wallaale yookaan nama mitiirra maraqa barbaade tahaa jechuudha. Dhuma irratti abaa'oo fi kaafaa'oo himata obbo Jireenyaa Guddataa mootummaatu walgahii qindeesseef jedhu kana mormanii jiran jechuudha yookaan fudhatama dhoowwatanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya akkasumallee jaarmiyaan waldaa Maccaaf Tuulamaa kan hoogganan obbo Dirbii Damissee jechuudha. Walgahiin kun qaama mootummaan qindeeffame yaada jedhu isaanillee mormanii jiran jechuudha. Gama kaafaa'oo goranii mormanii jiran jechuudha. Mootummaan walgahii kana keessaa qooda hin fudhanne jedhanii jiran jechuudha. Akkasumallee Profeesar Asfaa'u Bayyanee yaada abaa'oo fi waboon kennu kana kan faallessu jechuudha. Yaada kanarraa adda kan ta'u OMN miidiyaa neetworkii irratti jechuudha. Yaada biraa kaasanii yaada faallaa kaasan jechuudha. Yaada isaan kaasan sanillee dhaggeeffatanii jirtan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo haala kanaan jechuudha wal mormaa jiranii nuti kaafaa'oo fi abaa'ollee jibbinee osoo hin taane shira isaan keessa jiru shira isaan Oromoof Oromiyaa irratti xaxaa jiran kana argineeti halkanii guyyaa ciniinnannee murannee ciccine kan irratti dubbataa jirruufi jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota oduuf odeessaaleen keenya kan hanga ammatti gurraan isin geenye kana jechuudha. Yoo isinitti tole like share godhuu hin dagatina. Akkasumallee guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatuuf fuula YouTube Oromaan subscribe godhuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodaa. Sagantaan keenya goolabameera. Sagantaa itti aanu amma walitti deebinutti nagaa ta'a.